Furmaata fi rakkoolee karaa lamaan kana qofaan fayyadamnee mana keenya keessatti dibatas tahee akkasuma walitti makaa rifeensa keenya ciccitiinsaa buqqaa'iinsaa fi rifeensa keenya akka saffisaan dheeratu akkasuma akka laafuu fi caccabiinsa yeroo keessattuu shamarran keenya kan biyya uwwaa keessa jiraatan kan mana arabaa keessa madaamiin akkaataa itti dibattanii fi itti bitattan isin dhibee haala salphaa fi karaa irra laafa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashamaan kafuun Oromoo goguutu dirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin. Kan asitti argitan zinjibiilaa. Zinjibiilli mana kamillee ni dhufa akkasuma mootuyyuu dhufullee ni danda'a. Isiniifillee fiduu ni danda'ani. Keessattuu rakkoo shamarran keenyaa hedduudha kan mana arabaa keessa jiranii madaamiin maannaan jetti yoo naa fidi jedhuun maaliif barbaadinaan jetti jettanii zinjibiila shaayiif barbaada yookiin ammoo marsaa laguutti na dhufee na dhukkuba zinjibiila duraaninuu hin dhugaa zinjibiila naa fidi jettaan akkuma uuma taheef jettaan si galee itti aansuun ammoo zinjibiila keenya quuncifannee erga dhiqannee qulqulleessinee quuncisnee jennee ni bulleessina ni daa'ina jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hundi keessan karaa kanaan waliif dabarsuudhaan sheer waliif godhuun akkasuma ammoo hiriyoota keessanii kan WhatsAppii, Imo, Telegiraamii fi akkasuma Messenger social media guutuun quba ol qabdanii qoodaa fi dibata ajaa'ibaa fi furmaata dhugaa jechuudha. Zinjibiila keenya erga daa'inee bulleessinee haaluma kanaan cinaa kaayanna. Itti sun qurunfudii mankaa guddaa tokko qopheeffan. Qurunfudii kana namni hin beeyne hin jiru shaayiin ni fayyadamanii bunaan fi akkasuma immoo nyaata hedduu keessattuu shamarran biyya arabaa jirtan jiraa isaa ruuza keessatti affeeluun akkasuma immoo nyaatota adda addaa keessatti ni makama. Haala kanaan erga daa'ina geessine zinjibiila keenya fudhannaa jechuudha. Zinjibiila daakkanne san mankaa lama qurunfudii daa'ine mankaa tokko walumaa galatti zinjibiilli daakamaa mankaa lama akkasuma immoo qurunfudii mankaa tokko zayitii zayituuna haa ta'uu zayitii kookinaatii zayitii qobboo zayitii nuugii akkasuma zayitii boqqoolloo isa aafiyaa jedhamu keessattuu biyyoota arabaa hedduu keessatti argamu zayitii bareedaa fi rifeensa dheeressu walitti maynee ibidda baay'ee laafaa ta'e yookiin ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya bishaan ibiddarra kennee distii biraatiin distii kana ammoo yookiin meeshaa kana saaniin haa ta'uu bishaan danfaa san keessa seenne osoo bishaan hin seenin akka wanni kun ho'ee wal fudhatu yeroo hedduu viidiyoo irratti hojjadhee jira. Namoonni viidiyoo kanaaf haaraa taatan asumaan gama maatii kootii dabalamuun subscribe gochaa warri maatii koo taatanii viidiyoo kee ilaalaa jirtan ammoo koomantiin yaada babbareedaa fi akkasuma mallattoo laayikii cuqaasaa isiniin jedha. Haala ammasitti argitan kanaan kunoo danfee wal fudhatee erga hoomachaa'ee jedhee ni dhimbiibna. Dhimbiibbaa gingilchaa akkasuma immoo shaashii adda addaatii fi waan barbaadanii dhimbiibuu ni dandeettanii akkaataan fayyadama isaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya keessattuu shamarran keenya kan mana arabaa keessatti biyya arabaa keessatti hedduu rakkatanii yoo dibadhu yoo bitadhu walitti maka keessattuu namni keenya hedduun jechuu walitti laaquu fi as laaquu kana naa hin tolu waan adda dibachuun dhugaadha. Hojii qabdanii biyya oowwaa sanirra namoota mana keessan jirtanii mana namaati hayyee haala salphaa ta'e namoota haala kanaan zayitii baafattanii zayiticha keessaan akkuma amma argitan kanatti erga xumurtanii geessitanii ammootuyyuu galgala dibattanii ganama yeroo ol kaatan biyyi oowwaa bishaan oowwadha wanni isin cinqan jiru rifeensa keessan seensiftanii filtanii dibdanii ishimtanii bulchitanii akkasuma mootuyyuu meeshaa qadaada qabutti naqattanii zayitiin kun baatii 2-3 illee hin ta'a. Namoonni dhimbiibuu hin barbaanne ammootuyyuu har'a hojjettanii bor dhimbiibuu ni dandeettanii akka itti isinii bahu dhabni suni jechuun zinjibilaa fi akkasuma immoo qurunfudiin kana qofa osoo hin tahin zayitoleen itti makuu dandeettan yookiin ammoo waliin affeeluu dandeettan zayitiin qullubbii ni taha zayitiin hedduun jechuun zayitiin rifeensaa abukaadoo kookinaati irra caalan ammoo osoo zayitii qobboo akkasuma zayitii kookinaati yookiin zayitii zayituunaa fi yookiin zayitii nuugii tahee irra caalaa filatamaadha isiniin jedha. Haaluma kanaan erga baafannee geessinee ammootuyyuu haala amma argitan kanaan zayitii keenya qodaan naqannee yookiin meeshaa qadaada qabutti naqannee irra caalaa osoo hiriyoota yookiin maatii rasaan oroo meeshaa burcuqqoo irraa uumame yookiin gizaaza irratti naqannee hedduu bareedaadha irra filatamaadha. Yoo immoo meeshaa laastikiitii kana hin ta'e sirriitti erga inni qorree itti ho'aa itti naquu hin qabnu rakkoolee adda addaatiin nu saaxila. Achi booda rifeensa keenya fillee galgala dibnee ishimnee bulchinee ganama gad hiinee dhiinee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa erga dhiqxanii geessitanii ammoo jiidhaa isaa san yoo isinii danda'ame kireema kookinaati haa ta'uu daaksii haa ta'uu akkasuma ammoo abukaadoo haa ta'uu itti dibuudhaan bakka lamatti ishimtanii borumtaa sana yookiin galgala san yoo hiitanii jettan hedduu rifeensa keessan jaalattanii laafaa taha. Jijjiirama isaa ji'a 1-2 keessatti ni argitanii torbaan keessa akka jedhan abadan soba rifeensi hin danda'amu yoo faarmii tahe malee. Kanaaf hedduu rifeensi keessan kan miidhaguu fi akkuma namoonni hedduun jechuun galateeffattan kanas
jijjiirama hedduu irraa arguu ni dandeettanii biyya arabaa keessatti jettanii rakkachuu cinqamuu osoo hin tahin rifeensa keessa mee karaa kanaan koottaa kunuunsaatii itti fayyadama kana qofa osoo hin tahin namni isinii danda'ame ammoo zayitii kana guyyaa meeqan dibanna jechuun keessaniin waan hin oolle gaafa dhiqachuu heddan hunda dibadha osoo isinii danda'ame torbaanitti al lama dibattanii dhiqattanii hedduu bareedaadha akkasuma ammoo furfuriin akka isiniin saaxilee fi furfuriin akka isinirraa badu isin gargaara immoo namoonni furfurii qabdan akkasuma ammoo zayitiin hedduu qibaatiin hedduu furfurii isinitti zayitii kanas erga qopheeffannee geessine maal godhuu qabna torbaanitti al tokko yookiin alla kan isitti argitan kun shunkurtii takkaa fi killee takkaa fi shunkurtii takka ni dhiyeeffanna jechuudha akkuma beekamu shunkurtii baaroo yookiin shunkurtii diimaadha namoonni eessa jirtan biyya feetan jiraatanu keessattuu shamarran keenya kan biyya arabaa keessa jirtan killee darzanaan arabni bitatti torbaan ji'a keessa killee lama killee takka hatullee ni dandeettan jechuudha jechuun waan biraatu iyyuu fuutanii mana keessatti wanni haraama isinirratti hin jiru fudhattanii galinaanii malee achi fayyadamaa jirtanii killee tana isinis yoo isin argite galgala dibachuu dandeettanii shunkurtii takkitti fiddanii quuciftanii akkasuma immoo bulleessitanii akkuma zinjibilaa sanitti jechuudha kan barbaannu amma reef zinjibila jiraa isaati ammutu amma shunkurtii bishaan isaa barbaanna jechuudha shunkurtii bishaan isaa kana argachuuf jecha dirqama karaa fedhin kallattii fedhin bulleeffadha garuu wanni nu barbaannu bulleeffannee shunkurtii bishaan isaa dhimbiibban jalaa baafanna booddee sanii erga bishaan jalaa baafannee jennee hanga xumuraatitti viidiyoo kana ilaaluudhaan isin ammoo rifeensa keessan abdii takka osoo muriin faayidaa inni kun jechuu dibanni kun qabu rifeensi keenya kan ciccinnee akka jabaatu hiddi isaa maddi isaa akka jabaatuu fi akka diriiru lakkoo kan godhanne akkasuma mucaccabiinsa mana fincaanii keessatti caccabuu fi walumaa galatti jijjiirama qilleensaa jijjiirama hormoonii shamarran keenya hormooniin jijjiiramuudhaan rifeensi isaanii rakkoo hedduu ni argaa bishaan oowwaa akkasuma bishaan sooqiddaa achi booda killee har'a kan nu barbaachisu killee adiidha killee booroo osoo hin tahin adii bishaan isii jalaa baafannee shunkurtii saniin olitti naqne killee takka adii jalaa jechuudha booran adda baafne bishaan akkasuma zayitii asitti argitan kun ammoo zayitii qobbooti zayitii qobboo zayitii barbaadan taqabdan itti gootanii achi booda garuu har'a viitaamin E xabbii firii shanii yookiin ammoo kiniinii viitaamin E yoo qabaattan firii takka itti godhuudhaan rakkoon qabu argachuu dandeettan kaartan bitachuu dandeettani namni dandeettan ammoo kun jeelii hargiisaatii namni jeelii hargiisaa argachuu hin dandeenye dirqamaa miti namni argachuu dandeettan ammoo jeelii hargiisaa maankaa xiqqaa sukkaara maankaa guddaa walakkaa ichi walumaa galatti maankaa nyaataa guddaa itti nyaannu san walakkaa itti gootanii waliin geennee jechuudha kaala kanaan galgala rifeensa kennaa ji'a keessatti al sadii yoo xiqqaate torbaanitti al tokko riinee dibnee bulchinee ganama ol kaanee shaampoo rifeensa keenyaaf mijataa ta'e rifeensa afrikaatiif jechuudha kan diriirsu kan caccabiinsa irraa dhoorgu yoo fayyadamtanii jettan dhugaa rabbii isinitti hima namoonni walumaa galatti jechuudha wantoota rifeensa laaffisan adda addaa fayyadamtan shaampoo qofaa fi dibata kana yoo fayyadamtanii akkasuma immoo adada dhiqattanii kaataniin kireemaa daaksii yookiin ammoo kookinaatii abukaadoo itti dibattanii ishimtanii galgala san ganama dhiqattan ganama san jiidha saniin akkas yoo gootan ammootu jechuudha ergaa galgalaa'ee ammoo filtanii yoo barbaadan deebiftanii ishimtanii ganama hiiqqallee yoo deemtan hedduu laaffisuun dheeressuun saffisaan rifeensi keenya guyyaa muraasa keessatti ji'a keessatti jijjiirama arguun ji'a sadii keessatti rifeensi keenya hedduu daran dheerachuu bareeduu fi caccabaa irraa ooluudha haala kanaan subscribe gochuun nagaatti hiriyoota keessanii qooda horaa bulaa fayyaan faaya oromoo koo